mana Qananii Andu'aalam Gosaati. Nami viidiyoo kana yookaan ammoo sagalee kana dubbatu jechuudha. Maal jetti warra agartee guyyarraa jireenya namuuyyuu waliin jiraata. Nama ollaa kan guyyarraa waliin buna dhaabatanii laanchii qursii maalii wajjin nyaatanii dhuganii jechuudha. Kan akka gaariitti wal beekan. So maal dabarsiisa irratti namoonni yaada garagaraa miidiyaa hawaasaa kanarratti kennaa jira osoo agartee wanni qabatamaa takka gadi hin bahin. Ishiin ammoo waan xiqqoo tokkoon agartee nama amansiisaa waan agartee nama amansiisaa Andu'aalam torbaan takka dura akka xiyyiitiin yaaliin ajjechaa irratti godhamee wanta kana namoonni quban qabne baay'eetu jira jechuudha. Yaaliin ajjechaa torbaan takka dura itti kaafamee akka inni rabbi lubbuun kana hunda dhaggeeffachuu barbaadan obsaan dhaggeeffata. Obsaan dhaggeeffata. Osoo jarjartanii komentiin barreessa obsaan dhaggeeffata. Daqiiqaa 10 takkarraa eegalee haga daqiiqaa 23tti waa'ee kanaa ifatti mucayyoon dubbattee jirti jechuudha. Viidiyoo kana walii qooda qaama dhimmi ilaallatu illee biraan ga'a. Akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sekondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam jechuun ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekda nu baay'izawee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qabaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'izawee beeka'ani. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam mana hidhaa jira. Moo iddoo kana yoo jiraatte dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti mi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaarraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti model maaf hin taasisin maaf kijibu model asama akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti okay du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessaniin gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitamne achirraa nutti eenyu tachi dhufe. Namoonni tokko dhugaadha namoonni tokko dhufanii jira deemanii reeffa geggeessanii jira. Milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira. Even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een. Gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakkaa'amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi dhaabbanne moosi argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira. Namni tokko achi dhaabbanne daqiiqaa 10f achi dhaabbanne. Kanaaf immoo eenyu argite? Mo'a jecha si argite? Mo'a ture. Yaa mo'a achi ture mo'aan achi ture even Maqdasee dubbisee dhumarra baqqaa deebi'aa haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru artistii miti namootummaan normaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha namni hin jiru iddoo sana. Okay galata. Garuu gaafa gara miidiyaa maalimi? Waan beektaati ishii beekta mo'a ishii model seenaa beekta mo'a. Arruma nan beeka wallaanis nan beeka har'a qaamaan argeen ture waliin dubbisnee dhumarratti obboleettii Andu'aalam kan hidhamte jedhan sana wajjin gaafa namoonni muraasni marii taasisan dhumarratti keessumaa xiqqaa tafarii dha kan naman yaadadhu namoonni baay'een isaanii akkuma isheen jette dhugaa dubbachuu fi wanti baay'ee na gaddisiise du'a ishee caala reeffi ishee kabaja dhabuudha. Namoonni daqiiqaa 20 bakka sana dhaaban. Taatii sana gidduutti artistoonni keenya baay'een yeroo walitti mufatanii fi yeroo yaada garaa keessa galan taajabaan ture. Namni hundumtiyyuu makiinaa isaa kaasee yeroo fiiguun arge dhumarra kan baate haadha manaa haceedha. Haadha manaa caalaa bultumee ture. So itti qaala natti fakkaata namni xumura handuma baasiin bahee akka carraa sana boodadha anis bakka konkolaataa dhaabnee riyaan sana sinii kaase kan diizaayinara lamman isaaniiyyuu taatee wajjinidha kan dhufnes baanii gara mana keenya qajeelinu tullee jechuudha. So gaafa deemnu naannoo sana namnuun turre jechuun hin danda'ama. Namni qubaan lakkaa'amu 3-4-5 caala yookiin ollaa obboleettii Qananii kan ta'an haadholii muraasarraa kan hafan jechuudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo reeffa waliin hin deemne jechaadha. Hin deemne jechuun dandeenyu Andu'aalam akkuma salasii kaasne Andu'aalam ganama tuma achi mana yaalaa jiranidha kan qabamee gara sana deemee
So sana booda garuu Minilikiin namoonni baay'een dhufaniiru. Miniliki kan ka'anii gara sulultaa deeman ijoollee tiiktookkeroonni baay'een hiriyoottan sheddanuutu turan. Xiqqoodha jechuun hin danda'amu cubbuudha. Garuu artistoonni gurguddoo nuti lakkaa'uu dandeenyu annaman argee wansi kaasee Galaanaan Jakootiin argee tiikaadha kan inni Jakootiin argee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti. Ani sulultaa deemanoo reeffa fuudhanii sulultaan deemanii. Yaa isuma siin jechaadha wanti ramman sii kaasee kun bakka sana deemanii turani kanneen akka Gammadaa fa'aa, Gammadaa Olaanaa fa'aa, kanneen akka Obsaa fa'aa. Gammadaan nama miidiyaa irra hojjetu. Anyways. Namoota miidiyaa sii kaasee yaa. Sana dhaan sii kaasuu barbaadan sila yaa. Asa mucala mutu dhuguma Oromoo ani baay'ee waan gadde dhugaa Waaqayyoon siin jedha. Ani mucaan kun amma namni negatiivii ishee kaasaa ture. Ani amma ishee beekuttis ni kaaseera. Mucaa malqabeetti dhugaa dubbii arrabni ishee nama hin quunne gaafa dubbattu akkaataa itti dubbattu Oromoo urgooftu. Ani toon du'een jedhe fi toon du'ee jedheen ofii koo guyyaatti dhaabadhe yaadedha. So bakka sana namoonni online irra keessumaan mukoota nama maqaa namaatuun dheellanitti tola dhugaa rabbiidha. Namoonni abaluuta akkas godhe akka abaluu fitu hidhamee akkas ta'ee jedhaman baay'een isaanii namoonni keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti influencer ta'an namoonni hordoftoota hedduu qaban bakka sanaan ture mana taa'aniitu oduu burcaa oolan. Okay, artistoonni Oromoo tokko maal jechaa turanii eessatti jaalala beekaa Andu'aalamiin jechuu isaaniiti. Eessatti jaalala beekaa farsoo dhuguu malee akka waan iccitii beekanitti dubbatanii jechaadha. So ala ammas model seenaan jirti model seenaan ala caalmaa maatii ta'uu dandeessi. Alta korasa maatii ta'uu dandeessi. Moo yeroo tokko jalqabumayyuu artistiin Oromoo haayilaayitii Andu'aalam irraa haasa'u malee yeroo miidiyaa irraa yookiin kilabitti yookiin hojii isaa kan dinqisiifachuu barbaades kan waanyes akkuma waanyetti ta'ee haa jiraatu malee kan Andu'aalamitti dhiyaate Andu'aalam wajjin oolee bulu kami dhimma hojiitiin madirakii irratti artistoota baay'eedhaan dhugama Andu'aalam wajjin mul'ata. Saniin duubatti immootu wanti jireenya dhuunfaa Andu'aalam keessatti kamtu seenee jaalala beeka jibba beeka eenyutu beeka dhugaa dubbachuu fi akkuma reefu siin jedhe mucaa artist Ramadaan Cimeessaa mucaa jedhamu mee maali madli mucaa jedhu sirba ka sirbe mucaa sana Dinqaa Huseen kan jedhamu warra jaalalaa sirbe ana yeroo baay'ee deddeebinee iddoo sanitti mana isaattis kan wal arginu jara kana gaddaaf gammachuu Andu'aalamitti yeroo baay'ee deddeebinee kan bira dhaaban nama meeqa amma guyyaa darbe keessan artistii guddaa jedhamu meeqaaf bilbileet even viidiyoo Galaana irratti hojjedhe amma baasee isinii laxxafa piraayiveetiin gootu kan jedhametu jira koottaa gaafadha dhimmi akkanaa galee jira galteen akkanaa galee jira mucaa kana lubbuudhaan dhabna koottaa haafurru jedhee ani artistii meeqatti bilbilee jira Taaddalaa Gammachuus ta'ee Qamarii fi akkasuma namoota baay'ee maqaa dha'uu danda'a warra yeroo kan bilbila isaanii hin kaafne teekstiidhaan ergee fi warra wanta hunda argee jira sii galee jira kanaafuu ani hin beeku bicha waa'ee artistii Oromoo kuni garuu hololli akkanaa kun hamma yoomitti model bilbila keessan maa barreessi ati biyya keessa erga ምናምን kam yoo jiraadhaan dhugaa dubbachuu irraa osoo dubbadhu yoo du'e laal xiqqoo mallee hin galu acaalu maasoo babal'aa nama barbaadu. Yaa maaliif isin qulqulluudha dhugaa siin jedha nyaattee quuftee dhugdee quuftee hin jenne hiriyoota isaatiif intala kabajaa qabdu inni ummootu akka ija isaatti jaallata baay'ee jechuudha akka isaan jaalala isaanii osoo argite namni san arge immoo kanan jedhu maali qabriin nu hundaa ani itti naafan tureen siin jedhaa jaalala isaaniitti itti naafan ture. Naamusa inni qabu jaalala ishiin isaaf qabdu itti naafan ture. Osoo hin ifanne bara dhaabbattee haga galgala sa'a meeqatti nu keessummeessite beeyta haga nu ufitti saalfannu tokkotti bar maali deddeebite fuula namarraa laaltee nu battaa bar baqqaa. Beetisaba maaliif rabbis sii kenne bakka dubartiin harar edaa malqabeetti akkanaati rabbis sii kenne jennaan nuyyuu jechuudha hamma ittiin haafnu tokko nuyyuu waliin teennee jechuudha wanti akkana wanti jedhamu kun astagfirullah namni rabbiin maal jedhani waa'ee jaartii isaa kana maal jedha wanna mana isaa dhattanii maal jedhame amma namoonni baay'ee miidiyaa gubbaa irratti ishiin maraattuudhaan jedhanitu jira. Wallahi billahi maraattuun ila dabbaa koo dubartiin tasgabbooftuun akkana
laallee hin jirtu yoo fuula isii laaltu qananii miidiyaa irratti gaafa laaltu dheertuu dubartii guddoo maal sitti fakkaatti gaafa itti siixee laaltee laal mucattii xiqqoo ija bakka lamayat mutaasaa aynat ሴት ነችና ወላሂ ውሸት ነው ማራቱ ምትባኤ ተስገቦፍቱ fuula isirra waa tokkoon argitu bakka dubartii baay'ee tasgabbooftu jecha gaarii walii deebisu akka gaariitti walitti qoosu bakka hariiroo gaarii qabu namni yeroo tokkorraan jijjiiramu nu bira taa'ee bar yeroo dheeraa dabarsa manaa bayan Andu'aalam yeroo dabarsu yeroo dawwaltuuf qannuu koo dhufee iddoo akkanaan jira ofii eenyu fa'aa waliin jirta eeban fa'aa wajjin ishi qannuu hamma manaa si geggeessina jennee akkasitti amaanaa irraa fuunee isuma dhugaa akkasumatti geggeessinee fi nama jennu. Namni hiriyoota Andu'aalam Gosaa fi qananii lubbuudhaan dabartee hiriyoota isaaniitu haasaa jira. Ragaataan baanis isaanii jechaadha. Miidiyaa gubbaarratti wanni ani dubbisaa ture waan baay'ee fokkataa akka inni ishii dararu halkanii guyyaa jechuun akkaataa isaan itti barreessan miidiyaa gubbaarratti mana hidhaa keessatti harka nama duubatti hidhaniitoo minaan nama dhorgatanii bishaan nama dhorgatanii nama daraaran tokko hin beektuuti akkasitti dubbachaa jiru jechaadha miidiyaa gubbaarratti. Afaan Oromootiin akkasitti barreessanii poost gochaa jiru jechaadha. Intalli kanaan dubattee murtii kana ofirratti murteessitee kan jedhan akkasitti poost gochaa jiru jechaadha. Okay, tulluutti fufu. Thank you. Model sirriitti akka dhiyaatanidha nutti himte. Yoo ofiin of darbatteetti ta'ee hogii yookaan gamoo sanarraati wanti ati kana jettu jira jechuun wanta dura eeyyee dhibbachuu dandeessi. Diinonni Andu'aalam irratti xiyyeeffatanii kanarraati kaatee illee dhibbachuu madde waan jettu jira. Wanta ati irratti irraa hubatte wayii jira jechuun maaltu shi kakaase hogee of darbachuudha. Waan ati jettu wayii jira waan shakkitu. Maal seete guyyaa lama sadi dura waliin dubbannee turre wanti tokko jira yeroo baay'ee wantoota tokko arginees isa wajjin yeroo dubbanne ani fuulduran dubbadha yeroon achi dhaqu qananii wanta akkana kana dhadhaabbachuu yookiin irraa hafuu hin dandeessu akkan dubbanne jedhee inni warningi yeroo natti kennu qaba. Innaa wanta akkana kanarraa fakkeenyaaf jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu baay'izawwee asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalam qananii doorsisamoo maalidhan? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon an arge tokko hin jiru amman beeku farsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti siyaasa wal qabateetu moo jaalalaan wal qabatee? No siyaasa wal qabateetu jaalalaan wal hin qabatu. Mee addaan karaa keessaa dhaggeeffatu. Tullu waa tokkoon jechuu barbaada. Otoo ishiin dubbattoota jidduu galuu baanne nageenya keessiif hin sodaata taanaan moodele waan amma asirratti nu ibsaa jirtu kanaati biyya keessa jirta nuti ishiidhaaf iyyuu sagalee ta'a kan biraa dhabuu hin barbaannu so nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee ka waa'ee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaanuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta waan hundaaf iyyuu mee ofuma qusatuutu bareedaadha jedheetiin. Mootummaa iddoo wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaan miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame
meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa dhadhaanii dhugaa akkasitti ol baasaa kan shiratu jira kana hunda waan kana hunda maal ibsitan abbaa kollee yoo barbaade yaa wajjin waa hunda sitti maali. Intala kanas boru dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti look aangoo dawoo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii tarkaanfatan beekaani. Maal goota beektaa keessan naqon nami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jiraan isin informationii qofa nu kennuudha. Roobale kanti biraamtu waan akkana kana irratti waan hin jenna kana sana hin jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode amma matana bilbila kee naafe anarratti kinoo Oromoo tokko hin jedhu hosti irratti ergi. Lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga dhala waan tokko wanni na sodaachisu tokko illee hin jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf diraamaa baay'eetu jira jechuudha haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit gara akkanaatiin warqabee warra jedhamtu jira anarratti iyyuu jechuudha dhiibbaa akkasii hundatu jira. Nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiifaa bilbilaanis keessaan bilbila kee siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nu himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatoo siifin isa modeli mana lubbuu ishee rabbii toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbuu isheetti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu isheetiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu isheetiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gootii itti yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurraa yeroo qananiin Andu'aalam dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hinteettu haala kanaan akkana godhi jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanta akkanaa akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkanaa akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qabaa wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andu'aalam qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne qananiin Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban dhaqqa. Taariq qaamni addaa kan buusu godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Afachu si kennaa afachu. Isiniif kennaa afachu. Itti aantaa. YTG gaafadhu meetu model seenaa sun dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Ani yeroo kan hin beeku Luuk TG mucattii jedhamtu TG
just TikTok makana ratti yeroo dura qananii live akkasfaa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira Luukeyoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessituufa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii qananii mana Andu'aalam keessatti kan argeen hin beeku. Yaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TJ'n best friend qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishee hin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee qananii mal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hinaasuufna ana wajjin sirriitti haasuufna beektaa hin kolfina anatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna sii galee jira. Hangana dirasii tokko haasofaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhiphata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa kanaafi homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru sii galee jira wanta shakkitullee jira bar maal dhugaan karaa isiin arraba seenoo maal labiiksha seenoo Facebookii qabdi ishiin Eenyu? Qananii qabdi. Okay, fuula Facebook ishiitti irratti maarchii keessa maal barreessitee afaan Ingiliffaatiin abbaa warraa kiyya jireenya kiyya ati kan jettu akka waliigalaatitti jireenya kiyya waan baay'ee barreessite achitti jireenya kiyya gaafan ani kufe hanna bira dhaabbattu maal jettee barreessite waan san agarteer taate. Argee jira kana dura. Okay, galatoome. Itti fufee obboleessa keenya. Seenaadhaa waa gaafachuun barbaada seenaadhaa waa gaafachuun bara seenoo. Lagaan sila duratti ati narra maatiidha isaaniif yaada garaagaraa akka isaan ture isaan biyya kanas waan hin jirreef waan jiru wanta qabatamaa wanta ija kootiin argee wanta gurra kootiin nama qabatamaa irraa dhagee wanta beeku muraasa qoodaan ture. Waasi gaafachuun barbaada tarii walitti dhiyeenyaan maatii taatanii mana tokko keessa wajjin nyaattanii wajjin dhuddanii wajjin turtaniitu waan ta'eef mee hariiroo isaanii wajjin wal qabatee keessumaa gara gaa'ilaatti dhufuu gara beekamtii laachuu gara maatii beeksisuu wajjin wal qabatee wantoota bebbeeku muraasaa fi wantoonni gaaffinatti ta'anis waan jiraniif sanaa wajjin wal qabsiistee waan muraasa nu kaastee. Fakkeenyaaf yeroo jettume fakkeenyaaf akka Andu'aalamitti yoo dhufne yeroo isaa wajjin jireenya jammaran yeroo Andu'aalam caalaadhaan walitti bu'e san booda sana dura akkuma nama kamittuu hiriyyaa haa ta'an jaalalli gidduu isaanii haa jiraatu malee isheenis jireenya ishee yookiin immootu maatii ishee wajjin innis immootu obboleessi isaas jira akkasitti kan jiraataa turan yeroo sanarraa garuu mana tokko jiraachuu eegalan. So akkuma eegalaniin otoo hin turre look yeroo sanarraa otoo ji'a tokkollee darbiin fuudhee deemee kabajaadhaan maatii isaa fira isatti aanan eessuma maal warroota jedhamanis mana isaanitti yaamamanii asallaa geessee maatii isaatiin wal barsiisee jira Andu'aalam. Akkasuma immoo isheenis maatii isheetiin wal barsiistee wanta jiru akkasuma dubbatanii isheen Andu'aalam mucattiin kun Andu'aalam bira jiraachuu Andu'aalamillee mucattii kana wajjin jiraachuu maatii beeksisanii lamaanuu akkanumatti haala gaariidhaan even as sulultaa manarra isheen jirtu kanas kun yeroo baay'ee deddeebi'ee deemaa waliinuu deemanii maatii isaas maatii ishees gaafachaa haaluma kanaan jireenya isaanii kan jiraachaa jiranii ji'a 3 yookiin 4 booddee mootuu gaa'ila godhataniitiin haala saniin jiraachuudhaaf akkasitti kan yaadaatiin hin jiran kanuma pilaaniin jiru. Hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kanuma bakka hawwiin isaanii kana. Okay, model bilbila kee keessa naa barreessi. Namni isa hordofu jira mana inni jiru kanatti. Nama keessanii fittu.
yaa duratti akka namoonni muraasni maqaa waliin mari'achaa turanitti yoon danda'amate awwaalcha ishee irratti akka argamuuf namoonni muraasni qaama dhimmi ilaallatu wajjin gara jaarsummaa deemuuf yaadaa turanii tarii milkaa'uu dhiisuus danda'a. Adeem sakamii akkasii garuu deemamaadha kan inni jiru. Okay, galatoomadha. Dhugaan dhugaadha. Dhugaa biraa hin hafnu. Wanta isiniin jennu biyya keessa teessanii gocha akkanaa kana warra isinirratti raawwatu keessan nu dubbisa haga dandeenyu ni yaalla jechaadha. Isinillee jabaadhaa. Ani waggaa dheeraa Oromoo tokko ta'ii hin nyaatamta jechaan ture jechaadha. Keessattuu shamarran Oromooti irratti an xiyyeeffate dubbiin. Diraamaa jabaa Oromooti irratti hojjechuun itti fufee jira jechaadha. Amma wantin ani jidduu kana argaa jiruun warri mootummaa deeggarra jiran mootummaadhaa ol humna baasanii namumti dhuunfamme si ajjeesisuu danda'a. Namni dhuunfan tokko ragaadhaan harkaa qabani. Namni dhuunfan tokko jechaadha. Mootummaadhaa ol humna baasanii jiru jechaadha yeroo ammaa kanatti. Kanammoo tan cabsinu tokko taane too jechaadha. Gadheen garaa fincaanii deeggartuun naafxanyaa kaleessa har'ammoo bilisiginnaa jala mataa qabattee too qabsoo Oromoo keessatti bakka tokkotti taniin hirmaanne haadha keenya ajjeesisaa jirti, abbaa keenya ajjeesisaa jirti, obboleewwan keenya akka gudeeddaman gochaa jiru jechaadha. Okay? Oromoo biyya keessa yoo sodaattan keessan nu qonnama waan hojjannu hojjannaa jechaadha. Durriyyoonni maafiyaan maqaa mootummaatiin daldalan kami dhaabsisuu hin dandeenya jechaadha. Waan odeeffannoo nuuf hin kennine jechaadha. Warri Andu'aalam Gosaa irratti shira kana torban tokko dura ajjeechaa yaalan kana keessan maqaa isaanii bilbila isaanii qofa nuu kennaa. Akka quufan kanatti akka quufanii haadha Oromoo ajjeesisan kanatti akka quufanii beekaa Oromoo ajjeesan kanatti hinafanii jechaadha. Garuu informationiin gahaan biyya keessaa nuu kennamaa hin jiru. Santu barbaachisa. Eenyu waan taateef ati Andu'aalam Gosaa irratti dhaadatta. Eenyu waan taateef wanjala hojjetee jira. Seeraan haa gaafatamu. Namni dhuunfaan tokko mootummaa jala mataa qabatee tooyi mootummaadhaa oli humni keenya waan barbaade tarkaanfii irratti fudhachuu hin danda'a. Bakka ati jirtutti siin jechaa irraa beeku. Oromoo laala Roobale carraa takkanaa gadi taasisu akka dubbadhu. Hin dubbata Said. Elias tekstii koo argiteetta? Bayeetiin laalaati moodel seenaa gadi buusaa. Moodel seenaa gadi buusaati roobale gara keessaatiin qunnamii hojjinaa se'u sirriitti. Okay, seenaa gadi buusa. Gadi buuseesi. Mo'allee gadi buusi. Mo'atis bu'ee. Jechuun nuti nama nyaachisuu waan hin barbaanneef beektee galatoomaa garuu waan qabatamaa tokko nuuf hiruu keessaniif duulfaadha. Tole itti fufi tullu ni ilaalame. Roobalee asirratti immoo wanti nu hubachuu qabnu warri amma duula sobaatiin nam tokko irratti waa maxxansanii duuluudhaaf deemanis eenyu akka ta'ee fi eenyu jala hiriiranii akka jiranis adda baasa. Kana qofan dubbaddaane warri amma yeroo kanatti duula nam dhuunfatti godhanii jibbiinsa dhuunfatii waa gochuuf deemanii eenyu akka ta'ee fi piroofaaliin nama sanii maalidha kan jedhus immoo adda sirriitti hubadda. Namsan warra amma yeroo kanatti duulaa jiran Profailii isaa maalinni namni sun maal hojjechaa jira? Yeroo kanatti wanti namni suni biyya keessa taa'ee dalaguu jiru yookiin immoo sirna kam jala jiraa kan jedhus immoo adda baafan. Yaa kuni shakkii hin qabu be.
kun waa shakkii hin qabne amma nuyi kan jechaa jirru dhiibbaa mootummaa irratti hangoonu dhugaa intala kanaa fakkeessoo osoo hin taane akka kana dura nu baasi jechaa jirra jechaadha. Amma immoo dhufanii toota himachaa jiran torban tokko dura Andu'aalam Gosaa irratti ajjeechaa yaalichi ajjeechaa akka gaggeeffame nutti maa jiru jechaadha. Maaliif yeroo san nutti himnee dhaabe amma keessan nutti himtanii quuftuu akkanaa kana nutu adabachiisaa isinin jechaa jirra icciti waan hunda isinitti mun qabnu nu qonnamaa keessan nu barreessa isin dubbachuu hin dandeessanii homaa gochuu hin dandeessanii humna hin qabdanii ni beekna keessan nu qonnamaa nutti maa isinin jechaa jirra nama san maqaa isaa guutuu bakka jireenya isaa bilbila isaa keessan nu barreessa kanumaa jechaadha. Akka quuftanii haadha Oromoyeetti ajjeesistan kanatti naftanii jechaadha. So namoonni garagaraa anarraa eegalaatii yaada garagaraatti kennachaa oolle waan agartee hinaafatii wal qabata isattuu hinaafee ishittuu hinaafee akkasuma dabalataanis deebiitiin bakka waan fakkaanetti kennachaa oolle amma ta mucayyoo tanaa dhibbarraa dhibbatti dhugaa jechaa osoo dhugaa jirtuu jechuu osoo hin taane waan xiqqoo nama amansiisa keessa jira jechuudha. Isin galee miti. Waan xiqqoo nama amansiisa keessa jira jechuudha. Kana dabalataan ammoo nama lama nama sadii jechuudha. Namoota agartee Andu'aalam suuraa kaasan namoota agartee ishee suuraa kaasan istuudiyoo jechuudha. Kan wanta agartee wanta kana wal fakkaataa dubbatan jechuudha afaan takka dubbatan. So kanaafi yaada hinaafatii fi yaada isatti hojjeesee jedhurraa xiqqoo wanni agartee amma kanatti fakkaachaa jiru diinonni baay'een akka Andu'aalam qabu yookaan ammoo Andu'aalam akka diinota baay'ee qabu warra agartee yoo isa dhabe hiikna wanni godhee inni ammoo zalaalamiidhama inni ammoo zalaalamii agartee yookaan ammoo waggaa 20 yoo itti faradan akkuma nama zalaalamiidhametti so kana goonaa warroota jedhetu jiraachuu danda'a qaami waan kana ilaallatu dhimmi ilaallatu warroota isatti dhiyaatan warroota akka mucayyoo tanaafa maqaa dhayyoo naan jettan koominti jalannaa barreessaa miidiyoo maqaadha ibin wanni illee bilbilallee keessan ergeefee jira daaretti illee bilbilee dubbisuu danda'a warra qaami ilaallatu illee biraan ga'uu dandeenya dirqama keenya waan ta'eef jechuudha maaliifin biyya sun keessatti beekamaadha poolisiidhaaf informeeshinii kennuun ni ulfaata namni sodaata akka nama biyya alaa yookaan ammoo biyya namaa taa'ee haasa'u kanaa miti. Namni agartee dhuguma beekuyyuu agartee osoo jiru poolisaaf hin darbiyu yookaan ammoo poolisaaf informeeshinii kennan biyya keenya keessatti. Kun ammoo nutti baratuu qaba dhugaa nama tokkoo yoo akka inni bahu barbaadde informeeshinii dirqama poolisaa kennuu qabdaa jechuudha. Dhugaa nama tokkoo akka inni bahu yookaan ammoo akka inni gadi bahu yoo ka barbaadde dhugumaan qabee yoo barbaadde taate jechuudha. Kan kanuma isiniin jechuu fi yaada koo boruu itti kennadha. Walii qoodaa rabbi dhugaa mucayyoo sana haa baasu at least yaada ishee yookaan ammoo yaada kanatti xiqqoo ana akka nama tokko akka nama dhuunfaa tokkotti